Artist Andu'aalem Gosaa mirga wabii dhorkame. Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaasaa qananii addunyaan shakkamee erga to'atamee guyyaa lama booda mana murtiitti dhiyaatee jira. Abukaattoon isaa obbo Liiban Abdii BBC'tti akka himanitti poolisiitu Andu'aalem mana murtii federaalaa Dhaddacha Araadaatti dhiyeesse. Jalqaba torban kana kibxata barii erga kaadhimaan Andu'aalem sababa ammaaf hin beekamneen kufuu booda qorannoof to'annoo jala oolchuu poolisiin beeksisee ture. Moodela akkasumas beeksisa garaagaraa dalaguun kan beekamtu qananii addunyaa umurii 25tti du'uu seenaa dhaloota ishee irratti ibsamee jira. Awwaalchisis guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti raawwatamee jira. Dhaddacha har'aa irratti poolisiin qananiin akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila bultii tokko 2017 barii sa'aatii 10tti mana jireenyaa ishee gamoo shanaffaarraa kufuu dubbate. Isa waliin waan jiraattuu fi isa shakkinee to'annoo seeraa jala oolchinee jirras jedhe poolisiin. Kanaafuu shakkii kanaan kaanee qorannoo akka geggeessinuu fi guyyaan 14 qorannoof nuuf haa kennamu jedhanii gaafatanii jedhan abukaattoon isaanii obbo Liiban. Poolisiin dhaddacha irratti hagammaa ashaaraa kaasuu qorannoof reefa hospitaalatti ergu akkasumas ragaa namaallee sassaabaa akka jiran dubbatan. Amma suura galmee waliin walitti qabsiisuuf jecha ragaa namootaa fudhachuuf hanga qorannoo reeffaa dhufu qorannoo waan goonuu fi guyyoota 14 gaafachuu dubbatan. Gama kaaniin abukaattoon Andu'aalem immoo shakkii poolisiin dhiyeesse mormuun dubbachuu himan. Nummoo waliin jiraachuu malee gidduu isaaniitti yooma rakkoon akka hin jiraanne guyyaa sanis nagaan oolanii isheen footoo ka'anii inni hiriyoota isaa waliin konsertiidhaaf qophaa'aa ture nagaan oolanii galgala gara manaa akka seenan dubbatan. Waldhabbiin hoomaattuu jidduu akka hin jirre erga Tsoomini kamee booda jaarsummaa ergee fuudhuudhaaf walii galanii qophiirra akka turanis dubbatan. Kanaafuu jidduu isaaniitti hoomaa rakkoon waan hin jirreefi inni ajjeesuudhaaf mootiivii yookaan yaada akka hin qabaanne ibsan. Poolisiinis amma kuftee argamte jedhe malee inni akka kuffise inni akka darbate wanti agarsiise waan hin jirreefi haala amma jiruun aaddee qananiin of ajjeesuu ishee malee nama biraatiin yookaas maamila kiyyaan du'uun ishee waan irra hin ga'amnee fi wabiidhaan akka ba'u gaafachuu BBC'tti himan. Dabalataanis Artist Andu'aalem teessoo ga'aa waan qabuuf yeroo barbaadametti dhufuu waan danda'uuf ammas boo'icharra gaddarra jira ba'ee gaddasaa akka ibsatu mirgi wabii isaa akka eegamu gaafannee jedhan. Haa ta'u malee manni murtii gaaffii mirgaa wabiin gadhiifamuu akka dide himan. Amma ajjeechaan waan shakkameef yeroodhaaf mirga wabii isaa hin ilaallu bu'aan qorannoo reeffaa haa dhufu ragaanis walitti qabatuuti beellamatti aanutti dhimma wabii isaa laalla jechuu dubbatan. Ammayyoo ba'ee miidiyaa hawaasummaa irratti wanti jiru xiqqoo waan ta'eef beellama tokkoffaadhaan mirga wabii isaa eeguun xiqqoo rakkisaadha jechuudhaan abbaan seeraa beellama qabaachuu himan. Akkaatuma kanaanis guyyaan 13 heeyyamame beellamni itti aanu akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 17 2017 beellamni biraa qabamu BBC'tti himan. Guyyaa awwaalcha raawwate abbaa ishee kan dubbise BBC'n intalli isaanii waan kufte jedhan akka hin amanne dubbatan. Bilbiluma mucayyoon fooqirraa kufte kan jedhu himan. Fooqirraa mucayyoon hin kuftu. Mucayyoon nama tasgabbooftuudha. Nama jijjiiramaaf, nama of jijjiiruuf, nama maatii jijjiiruuf hojjettuudha. Waan boruu yaaddi malee waan akkasitti talkaashaa hojjettu miti jedhan. Abbaan qananii haqa qofa barbaanna nuti. Dhiiga mucayyoo keenyaa barbaanna malee waan biraa waan barbaannu takkallee hin qabnus jechuu isaanii BBC'n gabaasee jira.